Hey. Magarsa. Galgaloon ati ijoollummaarraa kaastee qulqullummaan beektu hin jiru. Galgaloon amanamummaa isaatiin fakkeenya godhattee guddattis har'a hin jiru. Maal jechuudha? Xuraa'ee jira. Faayidaaf jecha amanamummaa isaa gurgure waadaa ummata isaatiif gale cabsee of xiqqeessee jira. Maal jechuudha? Adunya, hinkirkirin, hinsodatin kuno harka kabdamiti. Ukasitini najes. Ela gammachu. Kasir. Ma politico basa an adunya. El moto. Maltate il moto. Maltate la droga. Malo il moto. Maltate il moto. Il moto. Maltate la droga. Maltate. Malo non ne ama. Maltate il moto. Maltate. La droga maltate. Pishan. Namana ama. Il moto maltate. Jirta. Il moto. Indone. Si fanjir. Injirani. Sila jirta. Il moto. Indone. Injirani. Tele jirta. Sole il moto. Nice time. Let's.
Wayyo du'uufan ta'a. Du'uufan. Kaayyoon koo hundi lafatti hafuu isaati. Wayyo du'uufan ta'a. Apa naga? Apa? Tanah kof. Tanah Itu maka satu bayi naya apa? Tanah kabika. Kamu takkan sih dah balam. Naga apa? Naga, uga naga. Naga. Maaf sih, tidur kama kim ticha tu jadi berdi. Yo nyatu batte, kori cille wajah tu fayu dan itu anje dan ini. Apa? Kenapa sih nyaci sah? Naga pisang. Toro pisang tu. Juga bisa. Apa galet? Maaf, kegaletumu kamu sih maaf. Situ baru lupa kau nabaran. Dari situ doa na olce. Situ galetumu kapan teratu? Apa? Sahabu ko tifikan kan untuk maki sesinte. Oke, rakko kiyya tu ane bira darbetini sammu ke haga semiru sigese. Simiti ka rakko. Untung darba. Darba apa? Really? Warikun. Bishana Fidi. Bishan. Bishana Fidi.
Tole amma maal si gargaaruu danda'a? Lubbuu kootiif waan sodaadhuuf ragaawwan hagammaa argadhe hundaa koppii godhadhe tokko si bira kaa'achuun barbaada. intalli tuni maal taate? Erga kaleessaatii bilbilli ishiin hojjetu. Bineensi kun irra gahee laata? Maal gochuun qaba? عملك يوسف رئيس لبوكي بلا رفر بلا رندس وانا سقافة نداونا تمت يرو قبابا كي ستقدر سيئيس تولي يا دكنا ولي قلا ولي نقلو بشان نيبون نجيسي بشان نافدو دانيسا أتيرو يوم أبدي كوتا Thank you.
abdiin kutu. Yoomuu abdiin kutu. Dabartii guyyaan tolis. Maalti fakkaatee waan sana akkuma gadi fageenyaan dubbannetti waan tokko yeroo gabaabaa keessatti godhuu qabna. Kanaaf isinillee kana hubattaniitanii humna guutuun hojiitti galuu qabdan yeroo kana. Malee keessaa bahuu hin dandeenyu. Kana si qofti yeroo hin ta'in namoonni kunillee akka hubatan taasisuu barbaada. Namichi kun immoo maaliif yeroo hin qabnullee akka gabaabaa ta'een beekta. Ati akka hubatteen beekaa garuu namoota kunillee namoonni kuwwanillee hubataniitiniin keessa bahu. Namni tokko immoo nama dhiisu maaloo iyyaa jedhata. Maal obbo Gammachuu bilbilli keessan numa bilbilamaa inuma cuftu maaliif hin kaastanii? Beektaa nama waggaa 15 dura beeku tokkotu si argu malee jedhettini na jeeqaa gaamma. Maal isiniin jedha? Dhimma tokko si biraa qaba, dhimma tokkoof si dubbisuu barbaada. Na agartu malee jedhaan immoo nama kanaan walitti dhufuun baay'ee na sodaachise. Maaliif sodaattu? Ammaan booda rakkoo keessa kiyya miidhuu danda'u keessummeessuuf humna qabaa natti hin fakkaatu. Obbo Gammachuu sodaa garaa keessan keessa yookiin keessa keessan jiruun jijjiirama fiduu hin danda'amu. Yoo isin dhiistanii baqattan illee wanti sun isin biraa hafuu dhiisuu danda'a. Kanaaf akkanatti fakkaatutti fuulleetti wanta sana simattanii furmaata barbaachisaa kennuu wayi. Dhugaa jette jiinanuus dheessuun yeroo hunda falan ta'u. Ifatti fuulletti falmaniitini dhimma akkanaa kana keessa bahuu barbaachisa ka jette dhugaadha. Dhugaa jette dheessuun qabaaddu waan akkanaa. Dheessuun irra hin jiraatu. Dhugaa jette. Galala ni ba may